Ashama akkam jirtu barnoota ajaa'ibaa takkasiniif qabadee dhufeetiin jira namoonni imo qabdan kamiyyuu jechuudha seetingiilee kana ammuma sirreeffadhaa seetingii sadii isiniif qabadee dhufeetiin jira jechuudha imo irratti namoonni yeroo ammaa kana badee jira jechuudha osoma isin imoon itti haasottanu sagalee keessan isin waraaba akkasumallee footoolee isin kaafata jechuudha profaayila keessan irra gattuqee waan isin irratti hidhattan jala seenee ilaala jechuudha kanaafuu san hundaa'u akka hin ilaallee fi akka suuraa isin hin kaafne akka sagalee keessan isin waraabne salphumatti akkamitti godhatu dandeessan baga irra deebiin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa dhuftan subscribe godhaa maatii keenyatti dabalama bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a hamma kallatti mangara barumsaa isin dabarsa nafaana daawwattoota kiyya kabajamoo walitti deebinee jira akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquuf yaale jechuudha seetingiilee sadeen imo irratti isin sirreeffatuun dirqama isinitti ta'e kana jechuudha amma isin argisiisa kana sirreeffatuuf imo keessan keessa seentanii sirreeffattu jechuudha imoon isa kana yeroo tokko ofirratti cuqaasna sana booda imoon haala kanaan nuuf bana imoon haala kanaan eega isinii banee mataa kana gubbatti bakka profaayila keessanii kanarratti yeroo tokkoof kilik gootanii gara fuulduraa deemtu jechuudha profaayila irratti eega cuqaastan boodaan haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa asirratti security and privacy ka jettu ni argattu yeroo tokko ofirratti kilik gootanii gara fuulduraa deemtu jechuudha maamiltoota kiyya sana booda haala kanaan isinii dhufa namoonni baay'een duraan bakki isin sirreeffatanii jechuudha chat and call privacy ka jedhu kana qofaa sirreeffatanii jechuudha garuu asiini miti karaan isa sirrii kan ittiin sirreeffatan hundaa bakka tokkotti argachuu dandeessan fakkeenyaaf namoonni tokko yeroo kana irra cuqaastan jechuudha gara fuulduraa deemeen isin argisame yeroo isin irratti cuqaastan haala kanaan isinii fida asirratti amma kun sitingii tokko qofa jechuudha haala isin argitan kanaan jechuudha namoota fakkeenyaaf yeroo isin itti bilbiltanii haasottan screenshot isin godhu qofa jechuudha kan ofirraa cufuu dandeessa sitingiin kun jechuudha namoonni baay'een isin ofirraa cufteeti ifirraa cufee jettamoo namni immoo sagalee si waraabuu danda'a jechuudha sitingii makana eega ofirraa cuftan boodan jechuudha kana malee garuu isin bakka biraatiin namoonni baay'een kan hin beeknetu jira sitingii dhokataa tokko jechuudha isin argisiisa isallee block screenshot for calls ka jedhu kana jechuudha haaluma kanaan ofirraa cuftu kana oo cufullee baattan hundaa bakka tokkotti cufuu ni dandeessanii ani amma of duuban deeba jechuudha guutuu bakka tokkotti argattu asirratti kun oo gubbaa kanarratti jechuudha dubbistanii adda baafatu ni dandeessu jechuudha maamiltoota kiyya view tajetu tanarratti yeroo tokkoof kilik gootanii gara fuulduraa deemtu sana booda amma seetengee dhokataa argitanii amma laalaas keessatti namoonni fakkeenyaaf jechuudha asuma keessa waa barbaadda malee gubbaa kanarra waa hin ilaalu jechuudha namoonni irra baay'een jechuudha kanaafu view ka jedhu irratti yeroo isin cuqaastan seetingiileen dhokataan jechuudha as keessa jiru jechuudha private kataan jechuudha kanaafu asirratti mee tokkoffarratti kan waliin ilaallu jechuudha namoota fakkeenyaaf yeroo nutti dawwalanii imo nutti dawwalanii waliin haasayan screenshot nu godha yookaa'u footoo nu kaafatan jechuudha isa san ofirraa bilookii goonaa jechuudha kun amma asirratti block screenshot for calls nuun jedha jechuudha kanaafu asirratti kun ofii fi oonii qabaa jechuudha cufuu feetamoo banuu feetaa nuun jedhanii eeyyamtu moo hin eeyyamtu ka jedhu kana jechuudha kanaafu fuulduratti enable jedhee jira kiyya amma already qollofamee jira mee ambaneetiin isin argisiisa jechuudha yeroo baname akkamitti akka isiniif dhufu namoonni fakkeenyaaf duraan ofirraa hin cufin jechuudha haala kanaan isinii dhufa jechuudha protecting jedhee haala kanaan isiniif dhufa balaa gidduu jira jechuudha amma imoon kun kanaafu protecting bakka jedhu irratti cuqaastanii jechuudha sanduuqni kun haala kanaan yeroo inni isinii dhufe karreefu isin argisiisu fakkeenyaaf asitti nu dhufa jechuudha kanaafu sanduuqa kana ni cuftu haala kanaan amma namoonni yeroo isin kaameeraan itti haasottan jechuudha haaluma amma isin footoo asirratti argitan kanaan jechuudha namoonni yeroo imoon isinitti dawwalanii viidiyoon ta'e audioon ta'e isinitti dawwalanii isin waliin haasan jechuudha tasumallee footoo isin kaafatu hin danda'anii jechuudha haala kanaan sirreeffatanii enable hanga inni isiniin jedhutti protecting irra gara enable'itti jijjiiruu qabdanii jechuudha lammaffaarratti maal argattu jechuudha asirratti yeroo gadi buutanii add me by phone number jedhan isiniin jedha jechuudha kana jechuun fakkeenyaaf lakkoofsa imo keessanii jechuudha yeroo namni add isin godhe jechuudha akka imo nama biratti hin baane jechuudha akkamitti akka eeyyamtanii isallee isin argisiisa jechuudha reefu isinitti nimne mata duree irratti asumaan isin argisiisa isallee maamiltoota kiyya fakkeenyaaf lakkoofsa keessan namoonni bakka arge imo irraa ta'u bakkuma arge namarraa fudhatee yeroo itti naqate jechuudha eeyyama gaafate jechuudha yoo isin asiin akka isin nama san eeyyama gaafatu isin gootan kanaafu isin maal gootan akka nama eeyyama gaafatuuf automaatikala akka imoon hin baaneef jechuudha asirratti not allowed ka jedhu kanarra kaattan jechuudha kanaafu maal gootanii asirratti hono haala kana right itti gootu jechuudha sana booda yeroo namni imoon lakkoofsa keessan irratti imoon isin qunname jechuudha hamma isin as eeyyamtanitti nama saniif imo hin ba'u jechuudha sadaffaa irratti kan waliin ilaallu look profile kan eenyutu akka ilaalu feetaa jedha kun hojjala kanatti onii fi ofii qabaa jechuudha akkuma karreefu jechuudha
jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni kamiyyuu yeroo profaayila keessan ijaan hin argu yeroo irratti gadi tuqan iskiriinitti gurraachaa jechuudha. Hin argani footoo kaafatuu hin dandani waan takka godhuu hin dandani jechuudha. Profaayil piraayivees nuun jedha kunoo piraayivees jechuun dhimma dhuunfaa keessanii qofa jechuudha. Profaayilli kun jechuudha isin qofatu arga jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf yeroo ofirraa cuftan haala kanaan enable isiniin jedha jechuudha. Nama mee fakkeenyaaf irratti cuqaasa keessa yeroo duraatiif haala kanaan isinii dhufa of duuba deebiin isin argisiisa. Kunoo yeroo duraa yeroo isiniif dhufu haala kanaan isinii dhufa protecting jedhee isinii dhufaa jira jechuudha amma asirratti. Kanaafuu maal gootan jechuudha maamiltoota kiyya irratti cuqaastaniiti ofirraa cuftan isa kanallee haala kanaan ofirraa cuftu jechuudha. Hamma haaluma isin asirratti argitan kanaan mul'atu jechuudha namoota biratti illee haala kanaan mul'ata jechuudha gurraachee profaayila keessan guutummaan guututu namni argu hin danda'u jechuudha. Namaaf baneetuman dhiisaa isin ofirraa cuftu jechuudha. Akkasumallee afuraffaa irratti yeroo gadi buunu maal arganna block screenshot for profile profaayila kan kee namoonni akka fakkeenyaaf suuraa si kaasuu hin dandeenye jechuudha. Screenshot akka godhatu hin dandeenye jechuudha. Guutummaan guututu namni screenshot si godhuu hin danda'u jechuudha profaayila kan kee. Kanaafuu isallee haala kanaan fakkeenyaaf haala kanaan yoo isinii dhufe jechuudha yeroo duraatiif isin haala kanaan isinii dhufa irratti cuqaastanii akka namni profaayila keessan suuraa isin hin kaafneef jechuudha ni cuftu jechuudha sanduuqa kana yeroo isin cuftan haala kanaan isinii cufama amma asirratti kunoo irra kaa'amee jira jechuudha ugguramee jira jechuudha amma booda hiriyoonni keessan profaayila keessanillee tasumallee suuraa isin kaafatu hin dandayanii jechuudha. Maamiltoota keenya kabajamoo isiniif ifamoo ifaa miti komentii jalatti naaf barreessaa. Seetingileen kun seetingilee akkaan murteessaadha yeroo ammaa kana yeroo baddee jirti jechuudha. Namoonni hundi isin amantan ka isin akka malee amantan jechuudha osoo isin waliin haasa'u jechuudha. Imoo sagalee isin waraabuu danda'a waan barbaade isin irratti hojjetuu danda'a jechuudha. Kanaafuu haala kanaan imoo keessan jalqabumaa'u jechuudha seetingilee isaa kana haala kanaan sirreeffatuu qabdanii jechuudha. Amma booda namni tokko sagalee isin waraabuu hin danda'u yeroo fakkeenyaaf namni sun aappii adda addaa fayyadamee sagalee isin waraabelee osoo isin waliin haasoftanuu sagaleen ni waraabamti garuu immoo footoon keessan hin mul'atu akkasumallee sagaleen keessan hin dhagamu iskiriinillee gurraachatutti mul'ata maqaan keessan hin mul'atu waan takka hin mul'atu eega waraabee keessaa bahee boodan fayyuma iskiriina gurraacha dukkana waraaba malee waan takka sagalee keessa waraabuu danda'u akkasumallee suuraa isin kaasuu hin danda'u profaayila keessan arguu hin danda'u namaaf sheer godhuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu haala kanaan imoo keessan sirreeffatanii jechuudha salphumatti abbaa feeta waliyyoo haasottan shakkii takka malee ufitti amanamummaan nama waliin haasa'uu ni dandeessu jechuudha. Egaan daawwattoota kiyya kabajamoo barnoonni irra isiniif qabadee dhufelleen jalqabaa kaafnee kanaan gammatti waliin ilaalaa turre kana akka isin gammachiisuuf akka warraa barattanillee abdii guutuun qaba maamiltoota kiyya maarree isinillee viidiyoo kana ilaaltanii eega xumurtanii keessaa bahuu duwwaa osoo hin taane chaanaalli Oromaan chaanaala barnootaati jechuudha. Kanaafuu sabiskiraayib godhaatii maatii keenyatti dabalama irraa fayyadama barnoota nu guyyaa guyyaan asirratti gadhiifnu akkasumallee konteektiin keenya guyyaa guyyaan nu gadhiifnu ufii isaatiin osoo isin barbaade akka isin dhaqqabuuf jechuudha. Mallattoo all notification irra kaa'u hin dagatinaan isiniin jedha guyyaa guyyaa wanni nu gadhiifnu akka isin dhaqqabduuf jechuudha. Namoonni baay'een mallattoo notification maali jettanii kan na gaafattantu jira jechuudha isin argaatiin jira jechuudha maamiltoota kiyya. Kanaafuu rakkoo hin qabu waan hin beekne wal barsiifna. Notification jechuun kunoo isii tana bakka nan xiyyaan isin argisiisu. Eega subscribe gootanii jechuudha qastii tanarratti yeroo isin tuttan haala kanaan jechuudha waa sadii fakkeenyaaf isiniif baa jechuudha. Nama waan subscribe godhee jiruuf chaanaala biraatiin jechuudha unsubscribein jala kanaan na baati isin sadiitu isinii baa. Kanaafuu fakkeenyaaf akka notification isinitti hin seenne akka wanni nan gadhiisu isin bira hin geenye yoo barbaadan isa gadiirra keessan akkasumallee guutuutti akka isin bira ga'uuf kunoo asirra kaa'attu jechuudha. All notification kan jedhu kanarra ni kaa'attu wanti nan gadhiisu battalumatti ufuma isaatiin isin bira gahaa jechuudha. Kanaafuu haala kanaan all notification irra kaa'attu hin dagatina. Viidiyoon keenya yoo isin gammachiise please like godhuu hin dagatinaan isinin jedha. Bakka isiniif hin galiin komentii jalatti naaf barreessaa. Viidiyoon kunillee akka namoota baay'ee bira ga'uuf bakka adda addaa irratti share waliif godha maamiltoota kiyya kabajamoo. Akkasumallee namoonni hangamatti chaanaala keenya lammaffaa hin beekne jechuudha. Hoomii chaanaala Oromaanii jala seenaati dhuma irratti gadi bu'aa chaanaala Oxygen Media Network jedhu kun chaanaala keenya jechuudha. Subscribe godhaati asirratti illee nu hordofaa asirratti illee oduulee biyya keessa fi biyya alaa akkasumallee haala oolmaa gabaa kamiyyuu jechuudha. Gurgurtaa Itoophiyaa keessatti doolaarri meeqaan akka oode jechuudha isiniif hin dhiyeessa jechuudha asirratti maamiltoota kiyya. Kanaafuu amma subscribe 10,000 ga'u jechuudha isin eegaa jira. Kanaafuu subscribe godha linkii isallee share godhaati wal biraan ga'an isiniin jedha. Barnoonni irraaf qabadhee dhufe asumarratti xumurama barnoota itti aanu nama walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.